jennee amma ogaa yeroon isaas nuuga yeroon keenyas nuuga rabbis nu ilaale jennee iyyuu turre jechuudha. Imaanaan keenya sun hundumtuu har'a hin jiru. Isa waggaa 30 hin dhabin namoota waggaa 30 hin dhabin waggaa 4 kana gidduutti dhabnee jiru. Nama ganda keessanii du'e yoo gaafattan amma biyyatti yoo bilbiltan yoo barreessitan yoo gaafattan namni waggaa 4 kana asitti namni du'e hagam akka ta'e hundumti keessan beektu hundumti keessan quba qabdu jechuudha. Barattooti keenya yuunivarsiitii dhaqanii galuu dadhaban yuunivarsiitii irraatii fooqii irraa gad darbatu karaa irratti cufanii maal godhaniitu makiinaa irraa buusanii ajjeesu. Karaa makeenyarra karaa cufanii nu dura dhaabbatanii naannoo biraatii dhufanii kan keenya jedhanii nutti falmanii konkolaataa irraa buusanii waan barbaadan nu godhu. Raayyaa qabna. Poolisii qabna. Humna addaa qabna. Humni addaa Somaalee yoo fudhattan Somaalee tiksa. Humni addaa Kibbaa yoo fudhattan warra Kibbaa tiksa. Humni addaa Tigree tiksa. Humni addaa Amaara tiksa. Humni addaa Oromoo garuu nutti bobba'ee mana keenya keessatti adamsee ijoollee keenya ajjeesaa jira. Waan nama dhibu kanumti nama gaddisiisu wanti jennus akkuma sila jenne wanti nu dhabsiise kanadha. Saba keenya keessaa nama ba'een numti deebinee dhumuu keenya. Nama bakka biraatii dhufee nu ajjeesaa hin jiru. Namuma keenyatu deebisee nu fitaa jira jechuudha. Poolisiin ormaa saba isaa tikfata. Poolisiin keenya garuu ganda keessa deemee saba isaa adamsee ajjeesa. Ijoollee amma du'aa jiran kana baay'ee isaanii kan ajjeesaa jiru. Akka bineensaatti kan adamsaa jiru. Humnuma addaa mootummaan kun ijaaree bobbaasee namumti afaan Oromoo dubbatu nutti bobbaaseedha jechuudha. Kanaatiif afaan Oromoo dubbatan malee garuu mootummaan kun mootummaa Oromoo miti kan ittiin jennuuf kanaaf. Mootummaa Oromoo miti. Tokkoffaa nu hin filanne paartiilee Oromoo hogganoota isaa hidhee waajjiraalee keenya guutummaatti cufee guutummaa biyyattii keessatti cufee nuun immoo mana hidhaa keessatti nu naqee mana hidhaa keessatti nu gureetu qobaasaa ofiisaatiin dorgome. Kanaatiif kuni Oromoon hin filatamne. Dhaabii Oromoo keessa hin jiru. Adda bilisummaa Oromoos keessa hin jiru. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo paartiin keenyas keessa hin jiru. Kanaatiif kan keenya miti kan ittiin lammaffaa nu tiksaa hin jiru. Nu tiksaa hin jiru. Ormi saba isaa tikfata jenneera. Ormi daangaa isaa kabachiifata jenneera. Daangaan keenya kabata.